Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama farat warri garte coggaran yookaanuu gubaan laphee yookaanuu garte madaa'uun garaacha coggaarraan isinit jiru warri dawaa duraasan harkachuuf carraa hin qabne carraa isa lamadaa gurra qalbii qabuun dhageeffadha. Tokkoffaan giraama 50 rummaana kophaa daakuu qopheeffachuu waan qulqulluu irratti taakka. Lammaffaa irratti haphee musxakaa adiisan waan akka haphee musxakaa ittiin ofirraa bitattanii giraama meeqa? Giraama 10 kophaa daaktee qopheeffachuu. Lama. Inni sadaffaa qorunful giraama 10 kophaatti taakkatanii qopheeffachuu. 3. Deebistee jara sadeen kana deema qulqulluu kiiloo takkatti nayxa. Eegas yoo walitti qalaaqalte waliin makta jechuudha, wal keessa kanatti sukkuumtachuuf fallaanaan mooqaadhaan gootee yoom nyaata ganama garaa agabuu osoo waan tokko nyaanne fallaana takka garaa duwwatti liqimsuudha. Walit dhaabdee boruus garaa duwwatti, iftaanis garaa duwwatti, iftaan taanis garaa duwwatti. Bifuma kanaan hanga gartee fixutti itti deemtaa jecha madaa garaachaa san bi'idhinillaa ayyama rabbiitiin ayyama waaqaatiin ifayyitan jecha kana godhadhaadha. Yoo sitti tole subscribe naa godhii siin jechuu barbaada. Sitti toluu baannaanis dhiisii share moolii godhii. Salaamu alaikum.